namticha wahiitu of ajjeesuudhaaf dildila biyya London keessatti argamu irratti bahe. Laakiin dildila kana irraa of darbuudhaaf namoonni isa qaban. Kanaafuu haga dildilli kun qullaa ta'u eegee san booda of darbuudhaaf karoorfate. Seenaan tinnaa tana fakkaati. Mata dureen seenaa kennaa immoo sammuu kee guddisii jetti. Tole, harka fuunee jirra. Seenaatitti haaseennu. Tole, akkuma jalqaba jenne sanitti namtichi kun dildila irra dhaabatee hunda wahii qabatee dhaabata. Dildila irraa of darbuudhaaf namoonni dildila kana irra hin deemanii san booda halkan seenee dildila irraa namoonni karaa irra deeman dhabaman. Laakiin namoonni lama ammoo socho'uu didan. Tokko hunda gara mirgaatiin qabatee kun ammoo hunda gara bitaatiin qabatee dhaabata. San booda namtichi akkana jedha, maali tunniin bakka dhaabattee hin sochoone? Maali namni akkana hin deemanii jedhee aare of darbee of ajjeesuudha. San booda sagalee ol fuudhee yeroo dheeraa booda sagalee ol fuudhee abboo gara manaa galaa jedhee lallabe. Maaltu si gahee jedheen. San booda sadanuu walitti qabaman. Wayita walitti qabaman kuni akkana jedheen, abbooni of ajjeesuudhaaf yoo of darbuudhaaf deeme isin na qabdani gara manaa galaa of ajjeesuudhaaf jedhe. Inni isaan sodaatanii haa deemani. San booda jarri lamaan illee maal jedhaniif, nullee waanumaatti dhufte saniif dhufne jedhan. San booda haasawa gabaabaa booda maaliif akka of ajjeesuudhaaf dhufan dubbachuu jalqaban. Inni jalqabaa akkana jedhe, ani wanni of ajjeesuudhaaf dargaggeessa, ani wanni of ajjeesuudhaaf dhufee hujii erga dhabe waggaa tokko ta'ee jira. Kiraan manaa ka waggaatu narra jira. Akkasuma mabraatii ka waggaatu narra jira. Akkasuma waan nyaadhu dhabee jira. Kanaaf hujii waan hin arganneef waan nyaadhu hin qabu. Kanaafuu of darbuudhaaf dhufee jedhe. Inni lammaffaan ammoo manguddoodha. Akkana jedhe, dhukkuba wahiitu si jira naan jedhan. Dhukkuba wahiitu si jira. Dhukkubni kana irraa ammoo yoomiyyuu hin fayyitu. Abdii muradhu, du'a kee eeggattaa naan jedhani. Kanaafuu osoo duuti natti hin dhufin du'aaf of kennuudhaaf dhufe jedhe. Inni sadaffaan ammoo akkana jedha, akkuma na agartan ani manguddoodha, umriin kiyya guddaadha, rabbi duniyaa naa kennee jira. Laakiin intala xiqqoo wahii fuudhe. Intalli tiyyatuun ammoo jaartiin isaa jechuu. Jaartiin tiyyatuun akka nagantu beeke. Kanaafuu jaalala isiidhaaf waan qabu jecha wanni kun na gubee of darbuudhaaf dhufee jedhee jarri sadanuu rakkoo fi walitti himan jechuudha. San booda erga rakkoo walitti himatan booda namtichi manguddichi dhukkubni qabeenii of darbuudhaaf deemu kun mucaa dargaggeessa kanaan akkana jedhe, ila jedheen ilma kiyya, atiin kun daa'ima ganaa jiruu dheeraatu si eeggata. Waggaa tokko hojii dhabuun kun rabbiin waan gaarii siif kennuudhaaf waan gaarii siif kaahee jira. Kanaaf uf hin ajjeesin, carraa ufiif kenni jedhe. Haguma ganamaatti carraa ufiif kenni jedhe. Namticha kiraa jettu ammoo dhaqiitii hojii hin qabu. Kanaaf kiraa sii kennuu dhabe. Enumaa waan nyaadhu hin qabu yoo jetteen namtichi si gargaaraa, ilmi namaa wal gargaaraa jedheen. Halkanumaarraatiif carraa ufiif kenni halka namaatitti jedheen. San booda namtichi mucammaan kun deebi'ee namticha dhukkubsateen akkana jedheen, abboo jedheen, duuti harka rabbii jira, doktoroonni hin duuta jedhaniif jecha hin duutu. Kanaafuu ati har'a manumatti galiitii carraa ufiif kennii akkuma anaaf carraa fudhadhu naan jette, carraa ufiif kenniitii gara manaatitti galiitii. Burammoo yimkin dhukkuba kee kanaaf yaalatu baha. Kanaafuu carraa ufiif kenni jedheen. San booda hin callisan jarri lamaanu. San booda manguddichi deebi'ee ammallee maal jedhe, manguddichi dhukkuba qabu kun manguddicha kaaniin akkana jedhe, ila jedheen, jaartii tee tusi gane jalqabuma ati nama guddaadha, silaa ta umrii keetitti dhihaattu laaltee fuudhuu qabda. Tole, erga isiin si gante ammoo maaliif ka isiin si gante badiin isii osoo ta'u osoo beeytu maaliif of ajjeesuudhaaf deemta jedheen. Duniyaa rabbi siif kennee jira, maaliif of ajjeesuudhaaf deemtaa jedheen. Kanaafuu manuma keetitti deebi'i, isiin haa deemtu, isii gadhiisii jedheen. Manguddichi akkana jedhe, hin jaaladhaanii
يعني نفسي وننتي أنا ميتة إن قبض دجى هر جراف في كنيتي برجنما كيرمة تطع إن شاء الله جرمنا قال جري سنبودا جرس دنو هر أقل برأمو قلقلة أستي ولدي بنا يوجد جيرمني هنجريني هنجراتين ولنجراني جرمنا إساني تتقلن سدنو يجورا سمو إساني قدساني قويا التانوتي لما دفني tokko ammoo hin dhufne ka dhufe mucaa dargaggeessaa fi mucaa dargaggeessa sanii fi mucaa namticha jaartii isa gantu santu dhufe san booda mucaan dhufe sun akkana jedheen mucaan akkana jechuudhaan haasa'e manguddicha beeytaa jedheen akkuma asii galeen balbala namticha abbaa manaa jechuu ka kiraan irraa fuudhu bira dhaqee balbalitti dhahee abboo akka kiraa siif hin kafalle hin beeyta atillee akka ani hojii hin qabne hin beeyta dhagahuu dandeette yani dhagahuulleen hin mala hin beeyta jedhee yaada jedheen san booda namtichi hin beeka jedheen laakiin yeroo baay'ee dhufee balbala sitti dadha'ee manatti sin agarree wayita ijoollee gaafadhu ammoo hojii barbaada deemee naan jedham sanirraa akka ati hojii hin qabne beeke jedheen san booda seeni jedheen san booda seensee waliin ashaa nyaatanii san booda akka jedhe abboo ani hojii hin qabu naaf obsii gaafa argadhe ammoo mana kiraa keessii kafalaa jedheen inumaa mana keessaa waan nyaadhu yoo hin qabu jedheen san booda mucaan abbaan manaa kun hin lola jedhee eegaa ture laakiin abbaan manaa hin lolle homaa rakkoon hin jiru abshir ati akka ilma kiyyaatitti gaafa rabbi hojii sii hire birriitii anaa kennitaa jedheeni birrii wahii kiisiidhaa baasee haga hojii argattu ammoo kanaan nyaadhu jedhee birrii kenneef yeroo kana mucaan osoo facceesee hoo jedhe silaa carraan kun na jala dabre jedhe rabbiin jiruu haaraa akka an jalqabuuf carraa naaf kenne alhamdulillah jedhee gara mana isaatiitti gale ati hoo maal taate jedhee manguddicha gaafate manguddichi akkana jedhe akkuma asiisii biraa galeen jaartii tiyya saniin meeshaa kee walitti qabadhu mana warra keetii si fidaa jedheen maal balleessee maali badiin kiyyaa nan jette ati ebaluu wajjiin akkana gante dhagaye jedheen hin dhageettan malee namni hin sobaa jettee booyuu jalqabde lakki dhagahuu qofaa miti gaaf tokko immoo ija tiyyaan si arge yeroo ati bakka wahii seentu jedhee yeroo kana cal'ifte booyichi isii attaan dhaabbatee lafuma laaluu jalqabde san booda dhaqee shaantaa isii qabadhee dhufee makiinaa keessa kaa'e warra isii biraan gahee nagaan bule halkan san jedhee dubbate san booda inni sadaffaa hoo maal ta'e jedhanii isa sadaffaa san eeguu jalqaba eegan inni sadaffaa hin dhufne ka dhukkubu sun jechuu san booda mucaan akkana jedhe manguddichaan erga nu deemne booda deebi'ee of ajjeese na fakkaata deebi'ee of ajjeese na fakkaata jedhe garuu maaliif erga akkasitti waadaa waliif sennee waliif galle maaliif deebi'ee duubatti of ajjeesaa jedhee manguddicha kana gaafate san booda manguddichi akkana jedheen ganamaaf carraa kennuu dhabee dukkanaan sobamee deebi'ee dhukatee of ajjeese na fakkaata jedhe laakiin mee ilaali jedheen osoo nu kalee ka of ajjeefnu ta'e carraa har'aa anaaf silaa har'a dildila kana irra hin dhaabannuu ture jiruun tun carraa barbaadde rakkoo cinqaa si nu qunnamuuf addunyaa tana keessatti of dhiphisnee of ajjeesuudhaaf of miidhuudhaaf deemuu hin qabnu carraa kennuu qabna jiruu tanaaf guyyaan borii guyyaa har'aatiin adda har'a yimkin rakkataa ta'uu dandeetta borammoo qanani'aa ta'uu dandeetta jedhee manguddichi yeroo kana jarri lamaan harka walitti hiriirsanii nagaa wal gaafatanii ani ebalu jedhama jedhe manguddichi san booda mucaanis ani ebalu jedhama jedhe san booda manguddichi akkana jedheen har'aan booda hojii barbaaduun sirraa dhaabatee jira ammaan booda na bira dalaydaa jedheen akkasitti carraan hojiillee argame jechuudha dargaggeessa kanaaf kanarraa wanni barannu jiruu tana keessatti sammuu teenna yookaan sammuu kenna kana guddisnee yoo jiruu tana hin ilaalin akka namticha manguddicha sababa dhukkubaatiin of ajjeese san
jiruu tana keessatti osoo lubbuudhaan jirru of ajjeesuu dandeenya. Osoo lubbuudhaan jiru of ajjeesuu dandeenya. Kanaafuu osoo lubbuudhaan jiru akka of hin ajjeefneef jecha sammuu keenya kana guddisnee carraa ofiif kennuu qabna jiruu tana keessatti. Kutaa tokko keessatti kufte jechaaf waggaa dhufullee hin kufte jechuu miti. Ati harreedhaa miti. Ka sammuun kee hin jijjiiramne. Sammuun kee hin jijjiiramne. Baay'oodessee jira. Akka warraa barattan abdii qaba. Sammuu keenya haa guddisnu. Isiniin jechuu barbaada. Nagaatti. Viidiyoo haaraa naga walitti deebinutti yoo haaraa taate subscribe gochuu hin dagatin, yoo maatii irraa taate ammoo waan gootu hin beekta. Nagaatti.